Biyyi kun haala teessuma lafaatiin xiqqoo taatee osoo jirtu garuu biyyoonni biroo buufata waraanaa baay'ee ta'e biyya tana keessaa qaba. Ameerikaan buufata waraanaa Afrikaa irraa guddaa biyya kana keessaa qabdi. Faransaay, Jaappaan, Itaalii, Jarman, Ispeen, Chaayinaa fi biyyoonni Arabaa Saudi Arabiyaa fi United Arab Emirates dabalate buufata waraanaa asii qaba. Biyyi kun Jabuutii baay'ina uummataa muraasaa fi bal'ina lafaan kiiloomeetira iskuweer 23 irratti argamtu. Maaliif biyyoonni hedduun buufata waraanaaf Jabuutii filatu? Jabuutii Yamaniin walitti oola. Bakki kun istiraateejii daldalaa fi addunyaalee wal qunnamsiisu baay'ee murteessaadha. Dooniileen meeshaalee garaagaraa fe'anii iddoo kana qaxxaamuru. Kanaaf Galfi of Eden, Galaana Diimaa fi hanga Suez Kanaal to'achuu yoo daandiileen bishaan irra Yamanii fi Jabuutii gidduutti cufaman dooniileen Eeshiyaa irraa gara Ameerikaa fi Awurooppaa imala. Afrikaa irra naanna'uudhaan hanga ji'a 3 karaa kana turuun ardii lameen ni gahu. Kanaaf iddoon kun akka hin jeeqamneef eegdonni waraana biyyoota daldalli isaanii ardiilee qaxxaamuranii as buufatanii eega.